Ashamaa akkam jirtu jaallatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Dinaariyaa Ofishaal warri taatan akkanuma immoo Oroon Inspire jechuudha. Tole egaa akkam naaf jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu quufti milkaa'inni jaalalli tokkummaan rabbiin isiniif haa baay'isu kanan jedhu hana obboleessa keessan Dinaariyaatii jechuudha. Tole egaa guyyaa har'aallee barnoota baay'ee bareedaa barnoota bareedduu isiniif qabadhee dhufeetan jira. Barnoota kanatti akkasiin gammaddan abdii guddaan isinirraa qaba. Akkasiin barnoota kanatti ofillee jijjiirtanii namoota hedduullee jijjiirtanii ofirra dabartanii obboleeyyan keessan, maatii keessan, firoottan keessan, lammii keessan hundumaa kan caalu qomoo keessaniif akkasiin daandii galaatatan abdii guddaan isinirraa qaba. Barnoonni keenya guyyaa har'aa barnoota miyaawaa barnoota haddatee isiniif qabadhee dhufeen jira. Ammaadhuma barnoota kootti na faana tura. Tole egaa barnoonni keenya guyyaa har'aa addunyaa kanarratti jiraachuuf maaltu nu barbaachisa? Addunyaa kanarraa jiraachuuf maaltu akka nu barbaachisu wal faana laallaa jechuudha. Tole egaa addunyaa kanarratti jiraachuuf zim jennee dhalannee nyaannee jiraannee du'uu osoo hin taane jireenya keenya keessatti maaltu akka nu barbaachisan jireenya keenyaaf maaltu akka nuuf malu ashaboon jireenya keenyaa mi'eessituun jireenya keenyaa maal akka taate wal faana laallaa jechuudha. Tole egaa inni tokkiffaan nama kaayyoo ta'e waan adeemtuuf beeki. Nama kaayyoo ta'uu qabda. Wanta adeemtuuf beekuu qabda. Qilleensi gara arginetti akka inni sin kaasneef nama kaayyoo ta'uu qabda. Eessa akka deemtu beekuu qabda. Maaliif akka deemtu beekuu qabda. Eessa deemuuf akka kaate beekuu qabda jechuudha. Kana hin beektu taanaan na haman bishaan gabatee irraa taata. Gara tokkotti otoo nafiin gamaa gamanatti otoo raafamtu dhangalooftaa jechuudha. Waan adeemtuuf hin beektu taanaan nama kaayyoo hin qabne taanaan nama kaayyoo hin qabne yoo taate abbaa argetu sitti haasa'a. Inni lammiffaan nama mul'ataa ta'e. Nama mul'ataa ta'e waan hojjettu bu'aa isaa fuuldura keetti ilaali. Mul'ata keessan irratti xiyyeeffannoo guddaa akka gootu barnoota kanaan dura keessatti isiniif kaaseera. Mul'ata kee wanta hojjettu sana dursi ilaali. Mana akkamii ijaarrattu? Addunyaa kanarratti wanta lamatu jira. Inni tokkoffaan jalqaba sammuu keenya keessatti siilii isaa ilaalla. Lammaffaa immoo gaafa bu'uuraan lafarratti hojjennu sanadha. Kan inni mul'ata keenya sana arginee ilaaluu qabna. Sammuu keenya keessatti yoo deddeebinee ilaalle waa tokko gochuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif mul'ata keenya sanas charra yaadne sana karoora keenya sana maal goona sammuu keenya keessatti imagination isa jedhan sana sammuu keenya keessatti ilaallee qaamaan immoo gaafa hojiitti gaafasii jechuudha. Arguu qabna. Nama karooraa ta'uu qabna. Karoora baasuu